garuu maamiti finneera. Dhaggeeffattoota keenya akkuma argitan kana asitti obbo Alexoo ka'aatu Alexoone waa'ee seminaaraa presentation asitti ni argamu Alamaayyoo akkam jirtu? Nagaa fayyaa. Akkamii interviiwii gaafachuu qofa kanaaf dha qabdu? Ayi bareeda rakkoon waan barbaade gaafadhu. Wanti asi gaafachuu barbaadu guyyaadhaa dabarsa olli kana keessatti waa'ee presentation seminaaraa irratti maaltu si dhaga'ama yoo akkasi gaaffiidhaas dhaabatsan? Arra waan tokko amma jechuun hogganaan arra seminaara irra yaadadha natti dhagaame tokko amma iyyuu yaadadha. Sirba dhaabattee waraabuu baay'ee sa'aatii lama dhaabataa akka turre hin beektu baay'ee ትንሽ እናረጋለን። እሺ እንግዲህ ማለት ነው ስለ ዛሬ ሴሚናር ምንድነው የተሰማ አንድ ነገር በልልኝ። ዛሬ ሴሚናር ምንም አይደል ሰው የለፋው ነው ያገኛል። ኦኬ እንዴት ነበር ግን? እንዴት ነበር እስቲ ሴሚናሩ? ኧረ ጥሩ ነው። ጥያቄ ምናምን ጥያቄው አስተማሪዎች ሲያወሱ ጥያቄ ያባዙ ምን ችግር አለ ታዲያ? አይ ያው አንዳንዴ ያው የፖሊስ ጥያቄ ያወሱ የፖሊስ ጥያቄ እንደዛ አወሱ። ኦኬ እናንተ ግን የፖሊስ ምናምን ነው የሰራችሁት ወይስ? አይ እኛ መስቀለኛ ዲፊኒሽን ነበር የገባ ነው። ኦኬ እንደሞ ፕራክቲካል አልሰራንም። ያወረደው ነው ከጎግል ነው። ኦኬ ምንድነው የተሰማችሁ? እኛ ያው እናየው ሰርተናል ብለን እናስባለን። ያው አስተማሪዎች ደግሞ ጥሩ ይሰጡናል ብለን እናስባለን። ከነበረ እሺ ማርክ ምናምን አይተሃል? ማርክ የፋይናሉን ዲዲያ አየር እያየሁ አይተሃል? እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። አንዳንዶቹ አሪፍ ነው ግን አንዳንዶቹ አይረዱም። ምክንያቱም ለምሳሌ በህመም ምክንያት ሊያመልጥ ይችላል ፋይናል። ወይም ቤቱ ጋፍሌ tokko ሲጋፈዳ gaafliiwwan kana ammoo na deebisuudha fi fedhii qabda miti rakkoon qabu. Arra guyyaa itti Tony Arabiyaa Yuunivarsiitii yeroo itti seminaara dhiyeessaa turanidha. Maal fakkaatame? Baay'ee bareeda ture. Irratti wanti hedduun inni mudatee jira. Wanti hin eegne tokko gaaffileen baay'achuun sodaachuun wantoonni kun tureera garuu walumaa galatti bareeda. Tole mudannoon addaa akkasii mee wanta si mudate mudannoon addaa si mudate seminaara kanarratti maaltu sitti dhagahame maal inni meesti dhaggeeffattoonni keenya akka hubatanii fi irraa irree akka baratanii mee maalin mudannoo addaa wayitu na mudate mudanichis waan an hojjedhe sirriitti chee gochuutti irraa kan ka'e dogongora wayii na mudate dogongora saniin immoo yeroo san iddoo presenteeshiniitti qabameen ture yoos yaa'u miira adda addaa natti dhagahameera ofitti. Mee maaltu sitti dhagahame nutti? Yoos bakka miira abdii kutannaa yookiin bakka waan hin jedhee ibsu yaaddu yookiin dhibna wayii barsiisonni natti mufatu laata miira adda addaatti natti dhagahame. Dhaggeeffattoota keenya ammas interviyuu hiriyoota keenya iddoo Ogaarfafaa samisteera tokkoffaa warra arra eegale kana wajjiniin isin wajjin taasisnaa. Arra jiisi jennure? Jiisi. Undergraduation. Okay. Arra undergraduation. Inni jiisi jedhee jira. Inni immoo undergraduation jedhee jira. Tole gaafii kiyyaatti jalqabu boonaadha. Boona irraa inni eegala. Boona. Arra maaltu si mudate? Okay, thank you. Mudannoon kiyyaarraa almost waan nama ajaa'ibsu ture jira. Eesh waan nama ajaa'ibsu ture. Maaliin? Seminaara ture yaa'u presenteeshiniidhaaf kaane. Erga presenteeshiniidhaaf kaane raawwanne booddee PC kiyyaa restart jedheetuma dhaabate jechuudha. PC kee restart achi baateet? Achi ba'ee jechaadha. Isa booddee akka carraatee kun jira. Almost malli inni dhumaa maal ture? PC isaatiin dhiyeessuun dirqama salannatti ta'eef kan isaa fudhee innan as deebi'ee piroosaa hunda xumuree jedhutti immoo ibsaan bade. Eeshi gaafii tokko si gaafadha. Kun seminaara dhiyeessu Ingiliffa tokkoon beekin dubbatte meeqa baay'eedha? ያደዱ almost ገሩ unexpected በቃ አንዳንድ ነገሮችን ተጠቅመ ነበር እንግሊፋን በእኔ ባይፋ ዱበተ እቺ እሱ ነገር ነው ሜቻፉት ሳታስብ ነገር ተሞት ነው ኦኬ ወቶም በግን ዱበተ እቺ እሺ ሊሞና ቶለ አከም ወልማና ራከምቱ ወልማና ራ ባይ በሬዳዳ ባይ ነመት ቶላ
Almost garuu wantoonni badaan isaan keessatti mul'atanitti wantoonni gaggaarii baay'ee kan dabarsanidha. Garuu injifannoodhaan goolabne irra jechuudha. Ishi seminaara irratti gaaffii gaafataniiru. Gaaffii baay'een gaafatame jechuudha. Maaltu sitti dhagaamee gaaffii gaafatametti tarra? Gaaffiin gaafatametti gammachuun natti dhaga'ame sababiin isaa gaaffii sanaaf sodaan na keessa hin jiru deebisuudhaaf qophii waan hin ta'eef gama narraa barbaachisu hundumatti qophaa'ee waan hin jiruuf gaaffii sana difeensi gochuudhaaf ani qophii waan hin ta'eef gaafachuu isaaniitti nan gammadee jechuudha. Mee seminaara meeqa fidettee yaadde? A moo A maanasii moo B moo C moo A plus moo maal inni mee maala fidettee yaadde? Seminaarri HR jedhu dirqama beekamaadha. Irratti iddoo fiddaa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya iddoo fidoo yookaan immoo A plus fidee waan jedheef walumaan ilaallaa. Okay, gara boonatti inni dabarsaa fideettee yaadame. More, I will appreciate that. Hojjedheera haala gaariidhaan qabxii gaarii godheetiin yaada. Qabxii gaarii. Qabxiin gaarii mee maal sitti fakkaata? Intervaala 85 olii hanga 100 gidduu jiru jechuun beekama. Een fide jechuu keeti jechuudha. A was A plus. Ishi hiriyoota keenya IT baratan kan kilaasii tokkotti wal wajjin hin barannuuf yaada maalii qabda? Ergaa maalii qabda? Okay, hiriyoota keenya kilaasii 4G wajjin barachuu kiyyaatti gammachuu guddaatti natti dhaga'ama. Barana garuu GCdha. Almost waggaa dheeraa waliin turre. Isa wajjin turuu kiyyaatiif gammachuu guddaa akkuma natti dhaga'amullee more kana booddee final projectidhaaf wal qopheessuu qabna. Preconditionii xumuruun nuti jiraata jedheetiin yaada. Ijoolleen wal wajjin hin taane qo'atan dubbisan seminaaraaf qophaa'an maaltu sitti dhaga'ama? Yeroo sanatti ani dursee silan xumuree fi gruupii kiyyaa pireezenti godhee naannoo guyyaan xumureenan. Yani qilleensa fudhachuudhaaf jedhee galee dormiin tureen mataa kiyyaaf of qopheessuudhaaf ragee ture. Normally laabiin bakka reektar iskeelii isaa 9.5 ol ragee waan jedhamu tokko ganoo information hin nagee malee tenshinii adda addaatu jira almost ninja. Ani qiddim sila carraskuut tolu. Gaafa dhiyeessitanii gruupii keessan keessaa namni dafqaan fa'aa namoonni oolatan fa'aa jiru. Okay, ni jiran nu dursanii warri dhiyeessan fakkeenyaaf gruupii sanarra xiqqoo chaalenjii gurguddaa ture beektaa achirraa xiqqooshin illee moori kannesu ትንሽ ሞዲፋይ አድርገን ነው ያቀረበው አማሪፋቲ ሲያርኪፈታ አከሚ አማሪፋ ወያ አይ ራኮን ቀው የሮ ተቆተቆ አከስመት ግዱ ግዱ ረዝና ፈየደማ ኦሮሚፋን ፈየደማ ነጭ አከስበቃና ኦሞራክ ነው ቀው እናከስ ባይነ መስቶላ ገለቶሚ ያለኑ ላቴ ስንሌ ገለቶማ ኢንተርቪው ነው ገጭ ከሰነተፍ አሌክስ ባይሲ seenan waliin warra taasifne baay'ee namatti tola. Waan baay'ee karraa fi oduu baay'ee karraa argattan abdii guddaa qabna. Baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa dhaggeeffattoonni keenya live share suudhaan toora website keenya information adda addaa argachuu ni dandeessanii waan isin barsiisu waan isin bashannansiisu waan irraa barattan haala barataa fi barsiisaa haalota yuunivarsiitii keessa jira waan baay'ee isaa baruu ni dandeessanii. Kanaaf YouTube kenya subscribe like share main campus Arama University main campus stadium keessa jira kunooti kas fakkaata. Baay'ee namatti tola. Bareeda.